Hordoftoota keenya kun barnoota piyaanoo qophii Joosh Music Tube irratti isiniif dhiyaatu torbanitti haal tokko jechuudha. Part 1 tokkuma ilaallee dabarreema part 3 fingerii akkamitti taphachuu qabnu ilaallee turre immoo koordii akkamitti qabuu akka dandeenyu sun agarsiisa jechuudha. Namoonni channel kanaaf keessummaa taatan subscribe yoo jaallattan gochuudhaan hiriyoota keessa yoo jaallattan immoo isaaniif share gochuudhaan anaan yoo najijjiirsu barbaaddan like fi comment gochuudhaan wal bira dhaabannu sun jira. An muuziqeessaa Joosh yookiin Iyyaasuun jedhama jechuudha. Arraka waliin ilaaluudha akkuma amma dura isinitti hime koordiidha. Fakkeenyaaf yoo isinitti agarsiise C dha kunis C dha jechuudha. Koordiin gosa baay'ee jira isaan keessaa garuu irraaf singilii masaa isinitti agarsiisuu dandeenya. First koordii irraa jechuudha. Fakkeenyaaf harka mirgaan akkamittiin harki keenya speed akka godhatu itti shaaharuudhaaf kan isin agarsiisu jechuudha. Harka mirgaan finne irra jechuudha. Harka bitaadhaan fakkeenyaaf koordii gosa ammaa qabuu dandeenya jechuudha. Garuu piyaanoo irratti harka keenya ittiin bireechinee taphachuudhaaf C, D, E, F, G, A, B, C harka bitaadhaan immoo kana qabna jechuudha. Koordii kana akkamittiin harka shaakalchiisuu qabnu fakkeenyaaf yoo isinitti agarsiisa jechuudha. Goonee qabna jechuudha. Suuta godhee yoo isinitti agarsiise harka bitaadhaan C, G, C harka mirgaadhaan C, E, G. shaakaleen sanammoo hojjedhee kan dachaa dhibba tokko hojjetan abdiin qabaa jechuudha. Ulfaadha.